nagarra caalu naga waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti siniif abayyootu hordoftoota Qiddust YouTube jedhu jalatti kan argamtan addunyaa mararra kan jirtan akkam jirtu nagaa keessanii manni keessan jireenyi keessan nagaadha ana obboleetti keessan bira nagaa haguutu irraa faatu jira siniin jechuun jaaladha kan nagaa qabutu nagaa labsa siniin jala mee akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu foonitti afooratte gooftaan haa eebbifamu inni waan hundumaa keessatti nu gargaaree siniin jechuun jaaladha guyyaa irraa immoo waan tokko jechuudha kan hin argee jechuudha ijoo wanti jechuudha ajaa'iba jechuudha anduratti wanta soqamu waan hin beeku wayi muka faasii wayi dammo muka dhagaraa kan jennetti kan qoraan falaxan jechuudha yeroo biyyatti galillee sinitti nagarsiisa waadaan biyyaa garuu baay'atennaan biyyatti galee siniin jechaa jira egaa waaqayyoo nama achiin waa taasisu jechuudha viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaaf biyyi keenya hin mijata yoo waa'ee fi namatti nu rakkise malee sinija nuti immoo irra kan haalli mijata ishee haalli mijata miidhaggeeffadhaame ajaa'iba silaayyuu qoosanii nageessisa. Jechuudha biyya keenyatti yooma horii nama jalaa baddeeyyuuti gatii argaanaan kaffalaa yoo horii koo agarte kana namniidha akkasidha jedhama jechuudha. Amma koomentii baay'ee irratti jaarsa yookaan jaartii Ameerikaatti nu fudhattu nu barbaadii kan jedhu argaattiin ture yookaan jaarsa nu soqii kan jedhu. Soquullee na soqaa maal akkamitti sola ta'a? Utuu amma waa xinnoose gatii argaa keenan kaffalaa. Utuu jedhame hojiidha miti yeroo maal hojiin kun biyya lafaan jiru utuu jedhame sila lafa dhiisaati qilleensarra ulan balali'ee nan barbaada lafa soquu dhiisaati jechuudha maal abbaaseeti wanti qarshii darbu maaltu jiraan isheen jechuudha fadheenas dhufee warri koomentii irra jirtanii koomentiin kun gatii natti tolee fadheen achi as waasee garuu koomentii baay'ee argee ture waaqni gosa jedhama na soqaan ችግሬን ጅሩ rajula kabalchi sende me maana dhufee nan taragadhama akkaman godhaga lakkin taragadha dhiifama naa godha ama gochuun danda'u wanta akkanaa kun anan baay'ee na kofalchiisa jechuudha ishiin amma akkas jetteetti jechuudha mucayyoon kun biyya Ameerikaa jirti kan biraas viidiyoo biraas qabda sasinin dhageessisaa biyya Ameerikaa jirti jechuudha biyya Ameerikaa akkamittiin dhuftee haala kamiin dhuftee rigaa fi gurguddaa dhiyeessuuf jechuudha in barreessuu fi biyya Ameerikaa deemuun barbaade lubbuu jaarsa godhachuun dirqama natti taadhaan fa'ii in barreessuuf jechuudha garuu biyya Ameerikaa deemuun jaarsa godhachuu qofaan miti jaarsa godhachuu qofaan miti ishiin iyyuu dubbatteetti carraan sinii ba'uu danda'a karaa maatii karaa abbaa keessanii karaa haadha keessanii karaa obboleessa keessanii karaa hiriyaa kan biramaan iyyuu karaa boyfriendii boyfriend jedhamu sana jechuudha karaa sanaan fa'ii namaa ba'uu danda'a waan akkasiiti egaa intalli baadiyyaan beektu wanni kana jechuudha intalli baadiyyaa isaa boyfriendii akkasumallee kiisii jedhan sana hin beektu intalli baadiyyaa jechuudha kanadha egaa akkasumas immoo jaarsi namni namaa soqu gaarii miti jaarsi namni namaa soqu gaarii miti duratti illee maatii ture kan namaa soqu amma abbaadhuma soqata jechuudha abbaadhuma soqata yoo soqatee yoo ta'uu fi baatee achumatti dhiisee bira darba jechuudha dhaqeetti immoo maal godha kan biraa soqata jechuudha kan biraa soqata sababii kanaatti dhaawanii dubbi baay'ee na ajaa'ibe tokko eriyaan koo baay'ee na kofalchise tokko gizee biraan viidiyoo isin hojjedha ittiin fata asin godha jechuudha ani baay'ee itti fataa jechuudha warri wanta akkanaas hin mudate kumaatamni keessan akka jirtan shakkii tokko yoo hin qabu gizee bira isinii fideen dhufa gooftaan kun sinaa heebbisu siniin jedha ofumaan soqadha ana siniin jedha ofumaan soqadha viidiyoo kana gara dhumaa irratti immoo badhaasa ajaa'ibaa ta'e sinan badhaasa
እሺ አማስ immoo ቪዲዮ kan biraa maal akka ishin jettee inni dubbanna jechuudha akkasumallee nan suquun hin danda'a qarshiidha birriidha wanti birrii caalu hin jiru jette bara kana eeyyee obboleetti ko wanti birrii caalu hin jiru dhugaatti gaashi dubbachuu wayya kan akka dhugaa hin jiru dhugaan iddoo gaafiin kuni iddoo lama sadiitti deebi'amee na gaafatame anis waan tokkoon isinitti mu barbaade achas dhufe biyya Ameerikaa kana ani akkamittiin dhufe gaafan jedhu karaa gaa'elaatiin hin dhufe ani kanan beeku akkaataa itti biyya Ameerikaa dhufan tokko diiviidhaanidha inni lammataa gara gaa'elaa abbaa manaa yookaan haadha manaa isa jedhamuuni inni sadaffaa barumsa inni arfaffaa immoo carraa maatiidhaan dhufu yookaan abbaa haadha akkasumas immoo obboleewwan biyya kana fiduu ni danda'u isa jedhuun beekaani garuu haa ta'u malee guyyaa dhumaarratti yookaan immoo olis ta'e gadisi lafa waaqayyoo nuun jedhee jiraannarraa kan hafe lafa ofii keenya hawwine yookaan barbaanne jiraannaa mitiini biyya Ameerikaa gaafa jedhamu biyya dhiphinni hin jirre biyya nagaa biyya gammachuu akkasumas immoo biyya qarshii kinoo dhaggeeffadha namoonni baay'een jechuudha waa'ee Ameerikaa kana biyya warqii ani baazawee gaafan biyya arabaa dhufu waan hin ta'e isinitti nudeessa qo'aasumaan isinitti odeessa carqii ajaa'ibaa tokko bitadhe jechuudha qaamisi ajaa'ibaa yeroo nani dhufutti biyya Itoophiyaa keessatti kuma jechuudha kan sin ajaa'ibu mee yeroo nan dhufu sanatti jechuudha ani kan hin beeku beeloon kumaan hin kireeffamu ani garuu asittan fadhaadheenan bakka bitadhe dhufe jechuudha sababiin isaayyuu manni bakka jira miti jechuudha waan qulqulluu wayii ajaa'ibuu wayii ta'e natti mul'ate jechuudha innaan dhufeenaan jechuudha akka eelee nama abidda walakkaarra kaayee biddeen tolchu jechuudha ibiddu walakkaa dhufee kaccanii bu'e jechuudha kinu akkatti nuuqqadhee jira jechuudha bifa kuuna nyaatte biyya arabaa isa yeroo biraan dhugaa kana siniifama waa'ee gola kana keessatti narratti ta'ee jechuudha tokko tokkodhaan akka seenaatti sinitti nudeessa jechuudha asirratti bichaa osoo hin taane iddoo biraatti illee sinitti nudeessa siniin jira chaanaalii kana nama muraasa daawwachuu danda'a waan ta'eef chaanaalii nama biraatti illee siniin jira dhugaa dubbachuudhaaf qalbii osoo hin taane jechuudha biyya kana keessatti kan irratti ga'e kan inni ta'e namoonni biraa ta'aniiru jedhee yaadu garuu immoo yeroo tokko yeroo obboloota biraa argummoo siyaa galatu yeroo hin jedhus jira biyyi kamiyyuu lafti kamiyyuu iddoon kamiyyuu dhiphina rakkina boo'icha gidiraa beela qabdi jechuudha lafti kam iddoo kam siniin jira eeyyeeka ishiin kun akkas jechaa jirti aniyyuu yaa obboleetti ko biyya Ameerikaa dhisi biyya arabaa keessa warqii meetii waanuma kinuu nagaadhumti wayii aara galtiinumti wayii waanuma miila kootiin lafa hojjedhu natti fakkaane gaafan dhufu garuu akkan hojjedhu nan beekan ture bakka jijjiirama wayii jedhan ture yoo dhufan iyyuu kan biyyatti nama hin galchine kan hir'uu nama lakkoofsitu biyya arabaa dhugaan seenin jedhe biyya arabaa qo'atu jettu umuriin kee xaap gaa'elli hin jiru maaltu hin jiru guutuu janneeti yaadna Itoophiyaa gaafa jirru yookaan akkasitti sammuun namaa yaada garuu akkasumitiin egaa lafa waaqayyoo hin jiraatta siin jedhe lafa waaqayyoo itti nagaa argatta siin jedhe lafa waaqayyoo itti hin gammaddaa siin jedhe sana jiraattarraa kan hafe lafa ofii barbaadde jiraatta mitiin akka nuyi yaadnis immoo mitiin ni fakkaata daakuun daaraa isa jedhan sana malee akka nuyi biyya keenya teenye yaadnus immoo mitiin kanaaf namootiin yeroo baay'ee akkamitti akkam biyya kana dhufe na gaafattanii yookaan immoo dhufuu barbaadanii na gaafattanii diviifaa guutuudhaan carraa keessan yaalaa yoommoo asiiti nama isin fidu argattanis immoo carraa gaariidhaan isiniin jedha garuu bakka jirtanitti immoo gammadanii jiraachuun wanta gaarii waan ta'eef bakka jirtanitti waaqayyoo isa nagaa isinii kennee guyyaa har'aa kana isin agarsiise galateeffachaa nagaadhaan jiraadhaan isiniin jedha guyyaa gaarii qabaadhaa waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Viidiyoo lama hojjette waan ta'eef gisee lama ishiidhuun galle jechuudha maaliif jenna naa galatoomtu namni waan hojjetetti galateeffamuu qaba sinjira amma immoo kennaa ajaa'ibaa kennaa dinqisiisaa eenyu kan namaaf hin kennine eenyuyyuu kan namaaf hin kennine jaalalleen kan namaaf hin kennine haati kan namaaf hin kennine abbaan kan namaaf hin kennine viidiyoo ajaa'ibsiisaa wayin dammoo badhaasa ajaa'ibaa ta'ee sin badhaasuun barbaada sin badhaasuun barbaada.
gamasana isanadakise dirre gamasana isanadakise dirre gamasana isanadakise ani sodade bodetin debu yetamanem baye isondade do dulati nagese nabiram bakatu dadabale farsa amani jalatu dadabale farsame amani jalatu dadabale farsame amani jalatu dadabale farsame amani jalatu dadabale farsame amani jalatu Sudanda yenjua kayo kona lale alobi yankaba gummin rakum malum amna rasa nafar fajade ma arabiya kote kallafana kun amma dedi masa 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 irga manam benya nandu munda daudi go linjate mallata edanu charraba gonga durra kaze mo ullu fure tullu gala tarra tarkisaru baze tullu gala tarra arkisaru 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 baze Dembaye kakuko gadise dolati lenji ego tanda basise direga masana isana dagise direga masana isana dagise direga masana isana dagise ani soda debo demtin debu yetamanem baye isonda dendo dolati nagese nabiram bakatu dadabale farsa amani jalatu dadabale farsame amani jalatu dadabale farsame amani jalatu dadabale farsame amani jalatu dadabale farsame amani jalatu Wow, faarfannaa baay'ee ajaa'ibaa ta'edha. Faarfannaa baay'ee namatti toludha. Qabadheen baay'ee billaadha. Wangeeladha billaan. Wangeeladha isiniin jechuu jaalladha. Baay'ee namatti tola. Faarfattoota keenya yeroo biyyatti geela isin wajjiniin faarfachuun barbaada. Asumaanii isiniin jechuun jaalladha. Lakkoofsa bilbila kootiin naan biyyatti galee isiniif kenna. Si wajjiniin faarfachuu, si wajjiniin ulfina Waaqayyoo himuu nan barbaada isiniin jechuun jaaladha. Kana dhagaa. Maalii Qiddistii maaliif viidiyoo irratti sirbitee immoo akkanaan hin jenne nan faarfadhe malee sirbineen isiniin jedha. Nan faarfadhe bakka Waaqayyoo kootiidhaan isiniin jechuun jaaladha. Inni kaan biyya lafaa namaaf waan baay'eedha. Ati immoo Waaqayyoodhaan isa lafaaf samii uume. Isa dhiigaan nama nu godhe. Isa osoo nuti san beekin dura, osoo nuti san argin dura nu argeen Waaqayyoodhaan yeroo hundumayyuu ol kaasna isiniin jechuun jaaladha. Alaabaan Waaqayyoo jireenya keenya irratti, jiruu keenya irratti, mana keenya irratti, gaa'ela keenya irratti, eenyummaa keenya irratti ol ka'uu qaba jechuudha. Hundumaa caala waan ta'eef alaabaan Kiristoos ilma Waaqayyoo ol ka'uu qaban dhaamsa kooti isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee akkan sin jaaladhu, baay'ee akkan sin kabaju isiniyyuu beektu. Viidiyoo koo immoo laayik, sheer, subscribe naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisu, eebbifamaa isiniin jedha. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabajaa. Waaqayyo Waaqa jiraataa biyya keenyaaf, lammii keenyaaf, qomoo keenyaaf nagaa haa kennu. Kan beela'e, kan dheebote, kan daare, kan lafa lixaa dhabe, kan lafa iddootti baqannaa dhabe Waaqayyo da'uuf gaachana irkoo isaaniidhaaf haa ta'u. Iddoo jiranitti maatii keenya, biyya keenyaaf nagaan haa ta'u. Isa immoo ana malee goonni hin jiru, ana malee jabaan hin jiru,
ana malee kan biyya bulchuun jiru, ana malee kan nyaatee bulu, kan uffatee bulu hin jiru jedhee kan of jaalatu Waaqayyo biyya keenyarraa kaasu. Siniin jira ameen jedhaadhuma gubbaarratti siniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa. Baay'een si jaaladha. Baay'een sin kabaja. Ani intala baadiyyaati.